Wanni qabadde isin dhufe akkuma beekamu simintoo, bolokeetii, ferro, qorqorroo, mismaara wantoonni kunni daddafaa bitadhaa isin jedhee jira jechuudha. Jiddu galeessa jira. Gatiin isaa jiddu galeessadha. Sanuu namoota beekan, namoota keessa beekan irraa odoo daddaftanii bitatanii. Bolokeetii fi simintoo, ferroon, ashawaan, dhagaan wantoonni kunni jechuudha. Birraa pum ol jechaa jira. Odhaa jira. Dhugaan isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fi keessanii isin jecha. Alli alhamdulillah galata rabbi naga ajra yoo nageenya jira rabbiin hagalatu. Isin akkam naga qabdu fayyaa qabdu jirtu jabaattu isin jedha. Channel keenya immoo subscribe gochuu nagatina. Channel keenya dirqama subscribe gochuu qabdu. Like illee share illee godhaa isin jechuu barbaada. Kabajamtoota kiyya. Hadhi immoo wanni qabadde isin dhufe akkuma beekamu adaan waa'ee kanarra hojjechuun dhiiseen jira. Hadhamoo meeshaalee simintoorraa, ferroorraa, mismaararraa, bolokeetarraa, dhagarraa meeshaaleen kunni yeroo birraa kana wanni hunduuyyuu jechuudha. Qaalaa deema, dabalaa deema. Kanaaf warroonni ijaarsa manaa barbaadan daddafama bitadha. Gatii jiddu galeessallee namoota fakkeenyaaf jira miti namoonni waashaa dhuunfaa qaban yookiin jira namoota akkasii sanirraa gatiin isaa amma bareeda jira. Gizee duraatirra jechuun amma bareeda jira. Gatiin isaa xiqqoo gadi bu'ee jira. Keessattuu simintoo jechuudha. Otoo kiyyaa daddaftanii bitattanii isin jechuu barbaada. Warroonni mana ijaarsa barbaadan ijoolleen qorqorroo maal jettanillee warroonni barbaadan mismaararraa, bolokeetarraa, simintoorraa, ferroorraa, dhagarraa, ashawarraa birraa kana jechuudha. Birraa kana wanni hunduun dabala. Garuu mammotu jechuudha akka carraa argee viidiyoo kana maaliif isin hojjedhe xiqqoo ishee waa'ee simintoo irratti xiqqoo ishee gadi bu'ee jira jechuudha. Xiqqoo ishee gadi bu'ee jira simintoo irratti baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaafiyyuu dafaa bitadha. Dhugaan isinin jedha. Isiniif yaadatiin nama biraatiif yaadne isinii biyyaan baa keessatti tanii warroonni mana ijaarachuu barbaadna. Qorqorroo bitachuu barbaadna, mismaararraa, ferroorraa bitachuu barbaadna. Akkas isin jechuu barbaada bitadhaa qaqqabadhaa isin jechuu barbaada. Amma ijoolleen hedduun waa'ee ijaarsa manaa sirriitti dubbatu jechuudha. Sirriitti barbaadullee ani kanaaf akkasitti inshallah rabbi isin alaafisu warroonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa. Meeshaaleen kunni jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti 2,500 kagaluu danda'utu jira. Yeroo gabaabaa keessatti fakkeenyaaf yeroo tokko 3,200 galee 1,800 1,900 galee jechuudha. Amma immoo 15 irra jira. Keessattuu simintoon 15 irra jira jechuudha. Ferroolleen akkasumatti dabalaa jira. Yeroo gizee tokko maal isin fakkaate? Gizee tokko gadi bu'a, gizee tokko hin dabala. Sababiin isaa maaliif? Amma haalli jireenyaa kuni xiqqoo isii yaani xiqqoo isii birraa waan ta'eef namoonni waa bitachuu barbaada, ijaarsa manaa barbaada. Qorqorroon amma birraa kana ani beeku waddaduu danda'a, dabaluu danda'a. Kanaaf isin immoo jabaadhaa jechuudha. Jabaadhatii hamma dandeetteen bittee kaa'uu dandeetta. Fakkeenyaaf simintoo yoo bitte bakka roobni seenetti hoo bitte si fayyada. Ferroo bittee lafa keetti wanna baduun qabu. Dhagaa bittee keetti wanni baduun qabu faayidaa si qaba waan ta'eef. Ashawaa bittee keettis takka rakkoon qabu. Roobni fedhes rooba ashawaallee waan ta'u qabu. Kanaafiyyuu waan kana godhaa isiniin jedhe kana godhaa bitadhaa lafa kaa. Akkasuma ammallee bolokeetta yoo bittee lafa keette bolokeetta bittee yoo lafa keette innis wanni irraa hir'atu wanni irraa dabalu jechuun wanni bara kanaatiif wanni bara dhuftu garaagarummaa qabutti bittee yoo lafa keette wanna ta'u takka illee hin qabu jechuudha. Bolokeen illee akkasuma bitamee hin daraddarama homaa rakkoon qabu saniin jedha. Garuu mootuyyuu otoo wal jala bittanii keettanii otoo wal jala bittanii keettanii baay'ee bareedaa ture. Sababiin isaallee maaliif amma waan ji'a shaniiti yoo meeshaa gabaabaa bitatte gaafa ji'a shanillee meeshaa biraa deebiftee bitatte. Akkasumatti wantoota ulaagaalee manaa barbaachisan hundumarraa jala bittee okeetti
waa tokko ta'u qorqorroo fakkeenyaaf yoo bitanii kaan wanni takka ta'u wanni irraa badin jiru garuu iddoo qabaachuu qaba akkasi jalaa roobni yaani tokko qorqorroon tokko zaaguu danda'a waan ta'eef akkasi muuyni rakkoon qabu jechuudha muuyni isa yeroo barbaadetti bita muuyni soo bitamee kaame muka tokko immoo rirmoo nyaachuu dandeetti muka rakkoon qabu wantoonni isin fayyadan ka isin bitanii hamma feetan keettanii waggaadhaan ji'a yookiin immoo ji'a 5-6 bitanii keettan wantoota kana jechuudha wantoota kana immoo bitanii immoo baay'ee faayidaa tokko qaba jechuudha maaliif gaafa ijaarsatti kaatu immoo ati wanni ati godhuu qabdu waan harkaa qofa kafaluu qabda jechuudha gaafa ulaagaalee kana hunda xumurattee guuttattee jette maal gootan sitti fakkaata waa'ee amma namni beetani mismaar makana hin tuffata mismaar makana bitee kaayuu hin tuffata mismaarumti kunuu jechuudha bitanii kaa'u waan guddaadha nama mana ijaaruurratti mismaara bitee keetu kaa'u waan guddaadha shiboon tokko jira jechuudha shiboon sunillee shiboo feerroodha walitti hidhamutu jira namni shiboo akkasiisan innis baay'ee bareeda fiisin wannuma ulaagaalee manaa barbaachisan hunda hangi sammuu keessan of cinqitan odoo bitanii keettanii baay'ee bareedaadha isinin jechuu barbaada wanni wal jala bitanii kaaniif wanni bakka tokkotti bitan baay'ee overii namatti dhufa wanni bakka tokkotti bitan jechuudha wanni bakka tokkotti bitan gaaf bakka tokkotti bitatti wanni sun walitti siin qabamaan deemu mallaqa san irraa balleessitaa yookiin nama liqeessitaa yookiin ofii keetii balleessitaa yookiin hooma ta'e tokkoon irraa goota walitti qabdee bituu hin dandeettu isinin jechuu barbaada sabbiin sallima hin beekna jechuudha nama liqeessuu ofii balleessuu maal gochuu hin jiraa miti akkasitti wallahi kana fakkaatti inshallah rabbiin alaafisu kaani rabbi waan jabaate kulliyyuu khayriin haa taasisu isinin jedha maaliif hojjettanii gaafa waan tokko isini hojjannu irratti laalee hojjanna malee isin jennee lafa kaane isinin hojjannu wanni kun immoo keessattuu ijoollee biyya namaa jiranii baay'ee bareedaadha dhugumatti inshallah rabbiin isin halaafisu isinin jedha jajjabaadha waan tokko godhachuuf waan tokko walitti qabachuuf tattaaffii cimaa godha dhugaa wanni darbe wanni dura itti qoosaa turan mallaqas ta'ii waan biraas ta'ii wanni darbe hin deebi'u garuu fuuldura keetiif kaayoo qabaadhu fuuldura keetiif bakka akkamii kagaa'u geettu waan akkamii hojjetatu kaayoo kee hin dagatiin isinin jedha obboleen kiyya kanaafuu ani viidiyoo kiyyadha asumarratti dhaabaa maaliif hojjettanii dubbiin baay'attiif harritti fe'an jedhanii viidiyoo kana irra deddeebi'eetan hojjedhe akkamitti hojjedhe isinitti fakkaate akkuma tasaatiin dhagee jechuudha akkuma tasaatiin argee gatii namni gaafa magaalaa takka deemu waa gaafatu gatii waan kana takka ol ka'a takka gadi bu'a akka carraa waan argeef namoonni bitachuu barbaadanii isin faayidaa keessanii jedheetiin waan kana hojjedha jechuudha asumaan imootuyyuu ramadaanis kalaa'ee jira رمضان إسكالا يجرى ربي نجاني تينو هاجو رمضان اللي دفاجرة نوني رمضان كان رتيلي يادا غرغرا قبضن يمكن يموتوا إن شاء الله فيديو تانو سنوجد يا ربي ربنا وعلا في سوان جبات كليو بيكين كيستي أنتوني هندنو جريني رمان أكاسي أنا متري توبلا كيست جريني كالا على جراني كارو جريني بيما أمبا كورما كيست إسكالا dhugaa dubban argaa jirtu miti biyya orma keessatti illee jireenyi baay'ee qaalaa biyya keenya qofa keessatti miti namoonni tokko akka itti hubatantu garuu immoo garaagarummaan biyya keenya fi biyya ambaa maaliin isin fakkaate biyya keenya keessatti hojjetaan mootummaa hin baay'atu maa inni hojii dhabeeyyitu baay'ata sababa kanaan namuyyuu jireenyi qaalaadha biyya kana keessatti daldalaan hin baay'atu akkasii rabbi sinaa laafisu sinin jedha